Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii agayya 11 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Dhaaba mootummaan Itoophiyaa shorkeessummaatti farrajee shaneettiin jedhuu fi kan ofii waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa kataan obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wahaat waliin waliigaltee tolfanne jedhan. Godina Arsii Lixaa Aanaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni 1,000tti lakkaa'aman sababaa caamaatiin rakkoo beelaaf saaxilamanii jiru jechuudhaan jiraattonni tokko VOA'tti himan. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaas lakkoobsi namoota beela'anii 400 ol ta'a jedha. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraatti piroodiiseriin Tamsaasarraa Nugusuu Taamiree Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Mootigist Gammeeti oduuf gara bafqaaduuttan sin dabarsa. Ashamaa harka fuunee kanatti aansinee oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Hoogganaan gareen mootummaan Itoophiyaa shororkeessaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu Kumsaa Dirribaa waraanni isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa akka qabu dubbachuu isaanii gabaasni Associated Press ibseera. Hoogganaan dhaabichaa Kumsaa Dirribaa haasaa Associated Press wajjiniin taasisaniin falli amma jiru mootummaa Itoophiyaa waraanaan aangoo irraa buusuudha jedhaniiru. Gaaffii hariiroo uumuu TPLF irraa dhiyaateen waliigalteen erga uumame torbanoota ta'uu isaa kan himani obbo Kumsaa Dirribaa hariiroo siyaasaa uumuudhaafis mariin TPLF wajjiniin taasifamu akka itti fufee ibsaniiru. Gabaasni kun bal'inaan oduu booda dhiyaata. Naannoo bulchiinsa Affaar keessatti kan argamu buufata baqattootaa Gilaakoomaa jedhamu irratti balaa qaqqabeen namoonni madaa'anii 40 ol ta'an hospitaala magaalaa Dubtii keessatti wal'aanamaa jiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee kanaas ofsiise hojii gaggeessaan hospitaala Dubtii Dr. Muhammad Yasuuf akka jedhanitti adoolessa 28 bara 2013 haleellaa raawwatame kanaan daa'imman dubartoonnii fi jaarsoliin miidhamaniiru. Afaan yaa'ii mootummaa naannoo Affaar aadde Aminaa Seekoon akka dabalanii jedhanitti ijoolleewwan 107 haadholiin 89 fi maanguddoonni 44 balaa kanaan du'aniiru. Balaa kana wal qabatee naannoo Affaaritti har'aa jalqabee guyyoottan 3 fi labsiin gaddaa labsameera. Haleellaa garee TPLF'n akka raawwatame himame kanaan ganda baadiyyaa Kalawwaa jedhamu keessa lola baqatanii mooraa baqattootaatti dheessuu isaanii kan VOA'tti himan. Abbaan maatii tokko akka jedhanitti haleellaa mooraa baqattootaa irra ga'e kanaan lubbuu mucaa isaanii fi haadha warraa isaanii dhabuu isaanii dubbataniiru. Gandoottan Yaaloo, Keelloo fi Gaataa jedhaman irraa lola baqatanii namoottan mooraa baqattootaa Gaalikoomaa keessa qubatan 30,000 keessaa namoonni 200 balaa kanaan du'uun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan adda bilisummaa saba Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsaniiru jedhameen haleellaa Affaar keessatti mooraa baqattootaatii fi kuusaa midhaan gargaarsaa irratti raawwatame. Loltoota mootummaa warra baqachaa jiraniin malee dhaaba isaaniitiin akka hin taane himaniiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimmicha qorachaa akka jiru ibsuun isaa beekameera. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR baqattoota Eertiraa mooraa Maayi Ayinii fi Addi Haruush keessa jiran argachuu isaa dubbiimtuun dhaabichaa kan naannoo gaanfa Afrikaa Faatii Kaasiinaa himaniiru. Dubbiimtuttiin akka dabalanii jedhanitti Tigraay keessatti ammayyuu balaan waraanaa waan jiruuf baqattoota sana Tigraay keessaa baasanii naannoo Amaaraa keessatti qubachiisuudhaaf mootummaa gaafatanii bakka Daabaat jedhamutti lafti kennameeraaf. Akka gabaasni duraanii jedhutti mooraalee baqattootaa 4 baqattoonni 96,000 keessa turan keessaa Shimalbaa fi Hitsaat kan jedhamanu sababa wal waraansaatiin erga barbadaa'anii booda mooraalee Maayi Ayinii fi Addi Haruush keessatti baqattoonni hafanii 23,000 akka ta'anii gabaasameera.
Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa baqattoonni 831 galmaa'uu isaanii kan ibsanii Faatii Kaatiinaa yeroo ammaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti nageenya baqattootaatii fi UNHCR mootummaa irratti akka abdii qabu himaniiru. Manni murtii olaanaa biyya Sudaan Kibbaa lammii biyyattii kan miidiyaa hawaasaa irratti hanga'oota biyyattii qeeqxu jedhamte irratti murtii hidhaa ji'a 6 dabarseera. Manni murtichaa Amiraa Alii Toomaas irratti kan murtoo kana dabarse ministeera odeeffannoo kutaa biyyattii Waraab Nyaanaagwee Kuul jedhamanu viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansiteen maqaa balleessiteetii jedheeti. Kana malees namni maqaa Maammaa Amiraa Alii jedhamuun beekamtu kun nama maqaan isaanii badeera jedhame kanaaf paawundii Sudaan Kibbaa miliyoona 25 yookaan doolaara 87,000 yookiin gara birrii miliyoonii 3.2 akka kaffaltu itti murtaa'eera. Amiraa Alii viidiyoo hanga'oota mootummaa fi namootaan bebbeekamoo qeequ jechoota arrabsoo fayyadamuudhaan fuula feesbuukii ishee irratti maxxansuudhaan kan beekamtu akka ta'e ibsameera. Biyya Afrikaa sirna dimokiraasii dhaabbataa ta'e qabdi jedhamtu Zaambiyaan torban kana keessa filannoo taasisuuf deemti. Filannoo pirezidaantiin biyyattii Edgar Lunga yeroo lammaffaadhaaf filatamuudhaaf dorgommii taasisan kanatti dorgommiin jabaan waan jiraachuu danda'uu fi biyyattii hokkora keessa galchuu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni himaa jiru. Mormitoonni pirezidaantii Lungaa jaarmiyaaleen miidiyaa tokko cufamuu isaanii, miseensonni paartii mormitootaa hidhamuu isaanii ibsuudhaan biyyattii gara sarbiinsa dhimma namoomaatti geessuu akka danda'u dhaabbanni mirga namootaatiif falmu Human Rights Watch ji'a waxabajjii keessa beeksisee ture. Hokkorri torban darbe deeggartoota paartilee gurguddoo waliin mormanii gidduutti ka'e pirezidaantii Edgar Lunga akka waraana biyyattii bobbaasanuu taasiseera. Senetiin Ameerikaa baajata doolaara tiriliyoonii 3.5 sagalee dhiphoodhaan raggaasiseera. Senetichi baajaticha kan raggaasise sagalee 50 yommuu ta'u, caalaan baajatichaa bulchiinsi Joo Baayiden tajaajila maatii, fayyaadhaa fi eegumsa naannootiif kan oolchuudha jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii nu wajjiniin tura. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shaneettiin jedhuuf kan ofii waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa akka ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wahaat waliin waliigaltee tolfanne jechuudhaan kaleessa maddooduu Associated Pressitti himanii jiru. Akkasuma gama biraatiin hoogganaan dhaaba mootummaan shororkeessummaatti farraje kabiraa kan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el waraana bilisummaa Oromoo wajjin walta'iinsa lolaa tolfachuuf ka dubbataa jiran ta'u kaleessa maddooduu Rooyitersitti himanii jiru. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa. Amma furmaati jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaan garagalchuudha. Sababiin isaas haasaan isaanii galu isa kana qofaa jechuudhaan kan mootummaan garee shororkeessaa shanee jedhee ramadeef kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif hoogganaa olaanaa akka ta'an Kumsaa Dirribaa kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman dubbatanii jiru. Humnoonni TPLF erga yaada dhiyeessanii torbanneen xiqqoo booda waliigalteerra gahamuu dubbatan diina waliin qabnutti duuluuf keessumaa sadarkaa wal hubannoon waliigaluudhaan walta'iinsa waraanaarra geenyee jirraa jedhan Jaalmarroon. Lolli itti fufee jira. Odeeffannoo dirree duulaa nuu hiruu akkasumas immoo waraanaa jiruu jedhan. Cina walii hiriiranii lolaa jiraachuu baatanis carraan itti akkasitti lolan jiraachuu mala jedhaniiru. Michummaa siyaasaa laalchisee mariin geggeessamaa jira kan jedhan Jaalmarroon gareeleen Itiyoophiyaa keessaa kanneen biroonis marii wal fakkaatutti akka makaman mirkaneessaniiru. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyitti duuluuf walta'iinsa guddaatu uumamuuf deemaa jedhan. Walta'iinsi kun adda bilisummaa uummata Tigraay kan yeroo dheeraaf mootummaa hacuucaa Itiyoophiyaa bulchaa ture garuu innaa Abiy bara 2018 aangootti dhufan moggaatti qoodameef waraana bilisummaa Oromoo kan waggaa darbe garee mormituu adda bilisummaa Oromootti adda ba'uudhaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo barbaadu walitti fide. Oromoon gosa guddicha Itiyoophiyaa keessaatii jedha gabaasi Associated Press kun. Mootummaan Itiyoophiyaa waggaa kana gara jalqabaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraayiif waboo garee shororkeessaa jechuun ramade. Muummichi ministeeraa Abiy
kan irra jireessa naannoo Tigraay torbanneen dhiyoo as to'atee gara naannoo Amaaraaf Affaaritti ce'e TPLF'n yeroo dhumaaf dhabamsiisuuf lammiin Itoophiyaa dandeettii isaa qabu martinuu waraanatti akka makamu waamicha erga godhanii guyyaa tokko booda kan hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kana dubbatan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Associated Pressiif akka ibsanitti naannoo isaanii danqamee jiru eeguuf kan lolaa jiran ta'uu dubbatanii garuu yoo mootummaan Abiy fonqolchame sun immoo daran gaariidha jedhan. Kutaalee Itoophiyaa hanga tokko seenuun murtaa'aaf yeroo hedduu gaazexeessonnis waan dararamaniif lammiiwwan waamicha muummicha ministeeraaf attamiin deebii akka kennan yookaan duula faallaa isaaniitti makamuu akka barbaadan adda baafachuun hin danda'amne. Mootummaan torbanneen dhiyoo as waraanaaf bobba'uuf hiriira guddaa geggeessame deeggaree jira. Hooggantoonni Tigraay kurna 3 yeroo ta'u yeroo aangoo isaaniitti lammiiwwan Itoophiyaa hedduu dheekkamsiisuudhaan biyya uummata miliyoona 100 qabdu keessatti sirna federaalismii gosoota gidduutti muddama uume diriirsaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo yaada TPLF walta'iinsaaf dhiyeesse simachuu fi akkaan itti yaaduu isaanii amananiiru. Innaa TPLF aangoorra ture uummata Oromoo irratti dararaa hedduun raawwatameera jedhanii rakkooleen ni uume qaruma furmaatan argatin jira jedhan jedha gabaasi Associated Press. Shakkiiwwan hangi tokko jiraatus TPLF waliin hojjechuun akka danda'amu waboon murteesseera jedhan. TPLF barnoota argateera jedheen abdadha yoo sammuu gatirraan kanaaf TPLF dogoggora wal fakkaatu deebisee dalaga jedhee iyyaaduu jedhan hoogganaan waboo kun. Kana godhu taanaan Itoophiyaa keessatti jeeqamni waan uumamuuf akka biyyaatti diiggaatu dhufa jedhaniiru. Waboon loltoota meeqa gamtaa kanatti akka maku waan ifa ta'e hin jiru kun iccitii waraanaatii jedhan hooggantichi waboo. TPLF gareelee kabiroo waliin mariin ni geggeessa dhiyeenya ifa ta'a jedheen abdadha jedhaniiru. Hawaasi addunyaa tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsiin durfamu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa mariin akka furan Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu yoo barbaadan rakkoon kun of eeggannoodhaan qabamuu qaba jechuun illee akeekkachiisaniiru jechuudhaan Associated Press gabaasasaa xumureera. Gama biraan garee TPLF irraa Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el gama bilbila saatalaayitiin Rooyitersiif akka ibsanitti mootummaarra dhiibbaa guddaa kaa'uuf kan Itoophiyaa keessaa naannoo guddicha ta'e Oromiyaa irraa akka ta'e waboo waliin walta'iinsa waraanaa uummachuuf marii jalqabnee jirra jedhan. Dabratsiyoon ibsatti dabalaa kennuurraa of qusataniiru. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Rooyitersiif roobii har'aa akka himanitti waliigaltee hanga tokkorra ga'uuf hojjetamaa jira. Egeree Itoophiyaa keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin hojjechuun sirriidha jedhan. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Abiy Biillaneesiyyuum ergaa iimeelii Rooyitersiif erganiin TPLF'if waboon paarlaamaadhaan garee shororkeessotaa jedhamuun ramadamaniiru jedhan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Waraanni mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti geggeessame uummata miliyoona 4 kanneen Tigraay, Amaaraaf Affaar keessaa rakkoo midhaan nyaataa hamaaf saaxiluusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaa gabaasaa itti ceena. Godina Arsii Lixaa aanaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni 1,000 lakkaawaman beelaaf saaxilaman jechuudhaan VOA'tti himan jiraattonni aanaalee sanaa tokko tokko. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababaa hongeen bara kanaa dheerateef jecha aanaalee san keessatti namoonni 400 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii dubbata. Hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoota beelaaf saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa gabaase. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroof Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheeratee beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a Guraandhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran. Deebiitti bonni hin fagaatee roobni roobuu didee taan bisaanitti hin fixanii bisaan qaraan jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu ka jiru illee ka du'e illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhee roobni roobuun didee sanyii facaafatan kan filaayowwan argatu malan illee jalaa badee kanni irraa kaka'ee jedhee namni
amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira. Ka du'aarullee jira, ka du'uuf itti dhiyaateerullee jira, akka malee miidhameera namni waa akkana kanneentu jira akka aanaa shaallaati. Kaaga ammaa waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira, ka namni baay'eetu jira namni ammaa sana kabana jira. Kuunillee garuma harka gara afaaniiti namni dhabee haga ammaa kadhataarullee ka gabaa keessatti ka qara kadhaan beeni ka kadhataarullee baay'eetu jira. Uummanni baay'ee gararramaa. Roobni asiin dura yakkaatiitii irraa qabee roobaa yakkaatiitii maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiitii yakkaatiitii facaafatan sa irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin bade sila yakkaatiitii maggaabiitii ture ka'a. Sila biyyanatti facaafatan akka ammaa roobeen jiru. Akka obbo Garreenaan jedhanitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu. Irri guddaan amma namni beelaa fi ka irra dhumaa roobeelli akkasii bisaan hin jiru. Bisaan haga ammaa jaarkaanii tokkotti birri 30 birri 40 bisaadhani akkuma gannaa kanatti. Isa kiiloomeetirii haga 70 Shaashamannee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratanii wala gaariitti tokko naggaadhee Lassaasaa fi Amboo'aasan gara biraa gaariin dhufaa achi gurgurata warri Gillasabii. Aanaa shaallaa bisaan tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa shaallaa beekamtuu miree maddi bahee haga ammaa bisaan dhugan hin jiru. Waradaa 3 waradaa 4 keessa karaa kanaatiin dura waa dhufaa ture waggaa 3 4 amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraatii bitataa turani akkuma Lassaasaa. Bisaan achii ba'ullee qoqqoratanii lafa garii amma babbaasuu jammaraniidhanii maashinii dhabnee hojiirra oolle jedhanii shaga ammaa silaa mokoraa jiranii bakka bakkatti baasaniiti maashiniin alaallee nuun gallee wanti isin geessuun hin jiru jedhanii akkasii jira amma yaalaa jiranii akka agammaatitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru. Rakkoolee beela walii wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru. Maqaan koo Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boonni dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi naannoo Shaashamannee Arsii Nageellee fi cinaa isaa Wondoof hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Gurraadhalaa Hindahaa ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobni roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa beelaa fi saaxilameetii jira jechaadha. Kana koree teeknikaa fi taaksifoorsitiitti ilaallee koree teeknikaa godina irraa gadi bobbaasne hambaasnee jirra. Xiinxala geggeeffameen naannoo nama 420 ol ta'uudha. Daataan kun garuu aanota achii asiin ammatiin jiran fakkeenya akka Adaabbaa fa'aa naannoo Laajjoo bakka jedhamutti wanni kana wal fakkaatu uumamee jira. Kana koree keenyaan kana ilaallee Oromiyaa kan beeksisnu akkuma jiru ta'ee daataa nama si'imu kun aanota amma duratti maqaa isaanii tuttuqe kanneen jechaadha. Yeroo ammaatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasin eeraniiru. Deeggarsa wajjin wal qabatee qaamni adda addaa deeggarsa godheera rakkoo kana Oromiyaa Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa gabaasa goonee isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baate deebii atattamaas kennanii jiran. Naannoo gargaarama 9,915 deebiin arganiiranii hanga ammaa hojittis seenamee jira. Fakkeenyaaf boqqolloo fi qamadii 10,378.75 hawaasa biraa akka ga'u taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggansa sodaa balaa godinaa waan mana kuusaatii qabu boqqolloo fi nyaata hanqina daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjetaa mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiitti murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiru birrii walitti qabuun fakkeenya hooggansi godinaa tokko achii 2,000 ol ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa kafalaa.
keessaa gammaan odeeffannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akkam ooltan. Roobii agayya 11 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Dhaaba mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shaneettiin jedhuu fi kan ofii waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa kataan obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wahaat waliin waliigaltee tolfanne jedhan. Godina Arsii Lixaa Aanaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman sababaa caamaatiin rakkoo beelaaf saaxilamanii jiru jechuudhaan jiraattonni tokko tokko VOA'tti himan. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaas lakkoobsi namoota beela'anii 400 ol ta'a jedha. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraatti piroodiiseriin Tamsaasarraa Nugusuu Taamiree Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara bafqaaduuttan sin dabarsa. Ashamaa harka fuunee kanatti aansinee oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Hoogganaan gareen mootummaan Itoophiyaa shororkeessaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu Kumsaa Dirribaa waraanni isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa akka qabu dubbachuu isaanii gabaasni Associated Press ibseera. Hoogganaan dhaabichaa Kumsaa Dirribaa haasaa Associated Press wajjiniin taasisaniin falli amma jiru mootummaa Itoophiyaa waraanaan aangoo irraa buusuudha jedhaniiru. Gaaffii hariiroo uumuu TPLF irraa dhiyaateen waliigalteen erga uumame torbanoota ta'uu isaa kan himani obbo Kumsaa Dirribaa hariiroo siyaasaa uumuudhaafis mariin TPLF wajjiniin taasifamu akka itti fufee ibsaniiru. Gabaasni kun bal'inaan oduu booda dhiyaata. Naannoo bulchiinsa Affaar keessatti kan argamu buufata baqattootaa Gilaakoomaa jedhamu irratti balaa qaqqabeen namoonni madaa'anii 40 ol ta'an hospitaala magaalaa Dubtii keessatti wal'aanamaa jiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee kanaas ofsiise hojii gaggeessaan hospitaala Dubtii Dr. Muhammad Yasuuf akka jedhanitti adoolessa 28 bara 2013 haleellaa raawwatame kanaan daa'imman dubartoonnii fi jaarsoliin miidhamaniiru. Afaan yaa'ii mootummaa naannoo Affaar aadde Aminaa Seekoon akka dabalanii jedhanitti ijoolleewwan 107 haadholiin 89 fi maanguddoonni 44 balaa kanaan du'aniiru. Balaa kana wal qabatee naannoo Affaaritti har'aa jalqabee guyyoottan 3 fi labsiin gaddaa labsameera. Haleellaa garee TPLF'n akka raawwatame himame kanaan ganda baadiyyaa Kalawwaa jedhamu keessaa lola baqatanii mooraa baqattootaatti dheessuu isaanii kan VOA'tti himan. Abbaan maatii tokko akka jedhanitti haleellaa mooraa baqattootaa irra ga'ee kanaan lubbuu mucaa isaanii fi haadha warraa isaanii dhabuu isaanii dubbataniiru. Gandoottan Yaaloo, Keelloo fi Gaataa jedhaman irraa lola baqatanii namootaan mooraa baqattootaa Gaalikoomaa keessa qubatan 30,000 keessaa namoonni 200 balaa kanaan du'uun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan adda bilisummaa saba Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsaniiru jedhameen haleellaa Affaar keessatti mooraa baqattootaatii fi kuusaa midhaan gargaarsaa irratti raawwatame. Loltoota mootummaa warra baqachaa jiraniin malee dhaaba isaaniitiin akka hin taane himaniiru. Komishiiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimmicha qorachaa akka jiru ibsuun isaa beekameera. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR baqattoota Eertiraa mooraa Maayii Ayinii fi Addi Haruush keessa jiran argachuu isaa dubbiimtuun dhaabichaa kan naannoo gaanfa Afrikaa Faatii Kaasiinaa himaniiru. Dubbiimtuttiin akka dabalanii jedhanitti Tigraay keessatti ammayyuu balaan waraanaa waan jiruuf
Baqattoota sana Tigraay keessaa baasanii naannoo Amaaraa keessatti qubachiisuudhaaf mootummaa gaafatanii bakka Daabaat jedhamutti lafti kennameeraaf. Akka gabaasni duraanii jedhutti mooraalee baqattootaa 4 baqattoonni 96,000 keessa turan keessaa Shimalbaa fi Hitsaat kan jedhamanu sababa wal waraansaatiin erga barbadaa'anii booda mooraalee Maayi'aayinii fi Addi Haruush keessatti baqattoonni hafanii 23,000 akka ta'anii gabaasameera. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa baqattoonni 831 galmaa'uu isaanii kan ibsanii Faatii Kaatiinaa yeroo ammaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti nageenya baqattootaatii fi UNHCR mootummaa irratti akka abdii qabu himaniiru. Manni murtii olaanaa biyya Sudaan Kibbaa lammii biyyattii kan miidiyaa hawaasaa irratti hanga'oota biyyattii qeeqxu jedhamte irratti murtii hidhaa ji'a 6 dabarseera. Manni murtichaa Amiraa Alii Toomaas irratti kan murtoo kana dabarse ministeera odeeffannoo kutaa biyyattii Waraab Nyaanaagwee Kuul jedhamanu viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansiteen maqaa balleessiteetii jedheeti. Kana malees namni maqaa Maammaa Amiraa Alii jedhamuun beekamtu kun nama maqaan isaanii badeera jedhame kanaaf paawundii Sudaan Kibbaa miliyoona 25 yookaan doolaara 87,000 yookiin gara birrii miliyoonii 3.2 akka kaffaltu itti murtaa'eera. Amiraa Alii viidiyoo hanga'oota mootummaa fi namootaan bebbeekamoo qeequ jechoota arrabsoo fayyadamuudhaan fuula feesbuukii ishee irratti maxxansuudhaan kan beekamtu akka ta'e ibsameera. Biyya Afrikaa sirna dimokiraasii dhaabbataa ta'e qabdi jedhamtu Zaambiyaan torban kana keessa filannoo taasisuuf deemti. Filannoo pirezidaantiin biyyattii Edgar Lungaa yeroo lammaffaadhaaf filatamuudhaaf dorgommii taasisan kanatti dorgommiin jabaan waan jiraachuu danda'uu fi biyyattii hokkora keessa galchuu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni himaa jiru. Mormitoonni pirezidaantii Lungaa jaarmiyaaleen miidiyaa tokko cufamuu isaanii miseensonni paartii mormitootaa hidhamuu isaanii ibsuudhaan biyyattii gara sarbiinsa dhimma namoomaatti geessuu akka danda'u dhaabbanni mirga namootaatiif falmu Human Rights Watch ji'a waxabajjii keessa beeksisee ture. Hokkorri torban darbe deeggartoota paartilee gurguddoo waliin mormanii gidduutti ka'e pirezidaantii Edgar Lungaa akka waraana biyyattii bobbaasanu taasiseera. Senetiin Ameerikaa baajata doolaara tiriliyoonii 3.5 sagalee dhiphoodhaan raggaasiseera. Senetichi baajaticha kan raggaasise sagalee 50 fi 49 yommuu ta'u, caalaan baajatichaa bulchiinsi Joo Baayiden tajaajila maatii, fayyaadhaa fi eegumsa naannootiif kan oolchuudha jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii nu wajjiniin tura. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shaneettiin jedhuuf kan ofii waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa akka ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat waliin waliigaltee tolfanne jechuudhaan kaleessa madda oduu Associated Pressitti himanii jiru. Akkasuma gama biraatiin hoogganaan dhaaba mootummaan shororkeessummaatti farraje kabiraa kan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraana bilisummaa Oromoo wajjin walta'iinsa lolaa tolfachuuf ka dubbataa jiran ta'u kaleessa madda oduu Rooyitersitti himanii jiru. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa. Amma furmaati jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaan garagalchuudha. Sababiin isaas haasaan isaanii galu isa kana qofaa jechuudhaan kan mootummaan garee shororkeessaa shanee jedhee ramadeef kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif hoogganaa olaanaa akka ta'an Kumsaa Dirribaa kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman dubbatanii jiru. Humnoonni TPLF erga yaada dhiyeessanii torbanneen xiqqoo booda waliigalteerra ga'amuu dubbatan diina waliin qabnutti duuluuf keessumaa sadarkaa wal hubannoon waliigaluudhaan walta'iinsa waraanaarra geenyee jirraa jedhan Jaalmarroon. Lolli itti fufee jira. Odeeffannoo dirree duulaa nuu hiruu akkasumas immoo waraanaa jiru jedhan. Cina walii hiriiranii lolaa jiraachuu baatanis carraan itti akkasitti lolan jiraachuu mala jedhaniiru. Michummaa siyaasaa laalchisee mariin geggeessamaa jira kan jedhan Jaalmarroon gareeleen Itiyoophiyaa keessaa kanneen biroonis marii wal fakkaatutti akka makaman mirkaneessaniiru. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyitti duuluuf walta'iinsa guddaatu uumamuuf deemaa jedhan. Walta'iinsi kun adda bilisummaa uummata Tigraay kan yeroo dheeraaf mootummaa hacuucaa Itiyoophiyaa bulchaa ture garuu innaa Abiy bara 2018 aangootti dhufan moggaatti qoodameef
Waraana bilisummaa Oromoo kan waggaa darbe garee mormituu adda bilisummaa Oromootti adda ba'uudhaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo barbaadu walitti fide. Oromoon gosa guddicha Itoophiyaa keessaatii jedha gabaasi Associated Press kun. Mootummaan Itoophiyaa waggaa kana gara jalqabaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraayiif waboo garee shororkeessaa jechuun ramade. Muummichi ministeeraa Abiy kanarra jireessa naannoo Tigraay torbanneen dhiyoo as to'atee gara naannoo Amaaraaf Affaaritti ce'e TPLF'n yeroo dhumaaf dhabamsiisuuf lammiin Itoophiyaa dandeettii isaa qabu martinuu waraanatti akka makamu waamicha erga godhanii guyyaa tokko booda kan hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kana dubbatan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Associated Pressiif akka ibsanitti naannoo isaanii danqamee jiru eeguuf kan lolaa jiran ta'uu dubbatanii garuu yoo mootummaan Abiy fonqolchame sun immoo daran gaariidha jedhan. Kutaalee Itoophiyaa hanga tokko seenuun murtaa'aaf yeroo hedduu gaazexeessonnis waan dararamaniif lammiiwwan waamicha muummicha ministeeraaf attamiin deebii akka kennan yookaan duula faallaa isaaniitti makamuu akka barbaadan adda baafachuun hin danda'amne. Mootummaan torbanneen dhiyoo as waraanaaf bobba'uuf hiriira guddaa geggeessame deeggaree jira. Hooggantoonni Tigraay kurna 3 yeroo ta'u yeroo aangoo isaaniitti lammiiwwan Itoophiyaa hedduu dheekkamsiisuudhaan biyya uummata miliyoona 100 qabdu keessatti sirna federaalismii gosoota gidduutti muddama uume diriirsaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo yaada TPLF walta'iinsaaf dhiyeesse simachuu fi akkaan itti yaaduu isaanii amananiiru. Innaa TPLF aangoorra ture uummata Oromoo irratti dararaa hedduun raawwatameera jedhanii rakkooleen ni uume qaruma furmaatan argatin jira jedhan jedha gabaasi Associated Press. Shakkiiwwan hangi tokko jiraatus TPLF waliin hojjechuun akka danda'amu waboon murteesseera jedhan. TPLF barnoota argateera jedheen abdadha. Yoo sammuu gatirraan kanaaf TPLF dogoggora wal fakkaatu deebisee dalaga jedhe iyyaaduu jedhan hoogganaan waboo kun. Kana godhu taanaan Itoophiyaa keessatti jeeqamni waan uumamuuf akka biyyaatti diiggaatu dhufa jedhaniiru. Waboon loltoota meeqa gamtaa kanatti akka maku waan ifa ta'e hin jiru kun iccitii waraanaatii jedhan hooggantichi waboo. TPLF gareelee kabiroo waliin mariin ni geggeessa dhiyeenya ifa ta'a jedheen abdadha jedhaniiru. Hawaasi addunyaa tokkummaa mootummootaaf United Statesiin durfamu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa mariin akka furan Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu yoo barbaadan rakkoon kun of eeggannoodhaan qabamuu qaba jechuun illee akeekkachiisaniiru jechuudhaan Associated Press gabaasasaa xumureera. Gama biraan garee TPLF irraa Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el gama bilbila saatalaayitiin Rooyitersiif akka ibsanitti mootummaarra dhiibbaa guddaa kaa'uuf kan Itoophiyaa keessaa naannoo guddicha ta'e Oromiyaarraa akka ta'e waboo waliin walta'iinsa waraanaa uummachuuf marii jalqabnee jirra jedhan. Dabratsiyoon ibsatti dabalaa kennuurraa of qusataniiru. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Rooyitersiif roobii har'aa akka himanitti waliigaltee hanga tokkorra ga'uuf hojjetamaa jira. Egeree Itoophiyaa keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin hojjechuun sirriidha jedhan. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Abiy Biillaneesiyyuum ergaa iimeelii Rooyitersiif erganiin TPLF'if waboon paarlaamaadhaan garee shororkeessotaa jedhamuun ramadamaniiru jedhan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Waraanni mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti geggeessame uummata miliyoona 4 kanneen Tigraay, Amaaraaf Affaar keessaa rakkoo midhaan nyaataa hamaaf saaxiluusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaa gabaasaa nutti ceena. Godina Arsii Lixaa aanaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni 1,000 lakkaawaman beelaaf saaxilaman jechuudhaan VOA'tti himan jiraattonni aanaalee sanaa tokko tokko. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gamasaatiin sababaa hongeen bara kanaa dheerateef jecha aanaalee san keessatti namoonni 400 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii dubbata. Hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoota beelaaf saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa gabaase. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroof Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheeratee beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a Guraandhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran. Deebiitti bonni hin fagaatee roobni roobuu didee taan bisaanitti hin fixanii bisaan qaraan jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu ka jiru illee ka du'e illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhee
Roobe roobuun didee sanyii facaafatan kan silaayoowwan argatu malanillee jalaa badee kanni irraa kaka'ee jedhee namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira. Ka du'aarullee jira, ka du'uuf itti dhiyaateerullee jira, akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa shaallaati. Kaaga ammaa waan nyaatu dhabee mana gadkeerutu jira, ka namni baay'eetu jira namni ammaa sana kabana jira. Kuunillee garuma harka gara afaaniiti namni dhabee haga ammaa kadhataarullee ka gabaa keessatti ka qara kadhaan beeni ka kadhataarullee baay'eetu jira uummanni baay'ee gararramaara. Roobni asiin dura yakkaatiitii irraa qabee roobaa yakkaaatiitii maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiitii yakkaatiitii facaafatan irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin bade silaa yakkaatiitii maggaabiitii ture ka'a silaa biyyanatti facaafatan akka ammaa roobeen jiru. Akka obbo Garreenaan jedhanitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu. Irri guddaan amma namni beelaa fi isaa irra dhumaa roobeelli akkasii bisaan hin jiru. Bisaan haga ammaa jaarkaanii tokkotti birri 30 birri 40 bisaarani akkuma gannaa kanatti. Isa kiiloomeetirii haga 70 Shaashamannee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratanii wala gaariitti tokko naggaadhee Lassaasaa fi Amboo'aasan gara biraa gaariin dhufaatti gurgurata warri Gillasabii. Aanaa shaallaa bisaan tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa shaallaa beekamtuu miree maddi bahee haga ammaa bisaan dhugan hin jiru. Waradaa 3 waradaa 4 keessa karaa kanaatiin dura waa dhufaa ture waggaa 3 4 amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraatii bitataa turan akkuma Lassaasaa. Bisaan achii illee qoqqoratanii lafa garii amma babbaasuu jammaranii maashinii dhabnee hojiirra oolle jedhanii haga ammaa silaa mokoraa jiranii bakka bakkatti baasaniiti maashiniin alaallee nuungallee wanti isinii jechuun hin jiru jedhanii akkasii jira amma yaalaa jiranii akka ammaatitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru. Rakkoolee beela walii wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru. Maqaan koo Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi Siraaroo Shaashamannee Arsii Nageellee fi cinaa isa Wondoof hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Gurraadhalaa Hindaa'aa ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa beelaa ta'uu saaxilamee jira jechaadha. Kana koree teeknikaa fi taaksifoorsitiif ilaallee koree teeknikaa godina irraa gadi bobbaasne hambaasnee jirra. Xiinxala geggeessameen naannoo nama 420 ol ta'uudha. Daataan kun garuu aanota achii asii hammatiin jiran fakkeenya akka Adaabbaa fa'aa naannoo Laajjoo bakka jedhamutti wanni kana wal fakkaatu uumamee jira. Kana koree keenya ganaa laallee Oromiyaa kan beeksisnu akkuma jiru ta'ee daataan amma siimimu kun aanota amma duratti maqaa isaanii tuttuqe kanneen jechaadha. Yeroo ammaatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasin eeraniiru. Deeggarsa hojii wal qabatee qabna adda addaa deeggarsa godheera rakkoo kana Oromiyaa Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa gabaasa goonee isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baate deebii atattamaaf kennanii jiran. Naannoo gargaarama 9,915 deebiin arganiiranii hanga ammaa hojittis seenamee jira. Fakkeenyaaf boqqolloo fi qamadii 10,378.75 hawaasa biraa akka ga'u taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggantoota bara godinaa waa'ee mana kuusaatii qabu boqqolloo fi nyaata hanqina daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjetaa mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiitti murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiru birri walitti qabuun fakkeenya hooggansi godinaa tokko achii 2,000 ol ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa safalaa
gammaan odeeffannaa